Iyyee akkam jirtu har'a kan hin qabadhee deebi'e waa'ee ilkaaniidha. Kan jalqabaa ilkaan keenya ariitiidhaan akkamiin addeessuu dandeenya? Lammaffaan soorata ilkaan keenya miidhanii akkasumas soorata ilkaan keenyaaf gaarii ta'an kan jedhu ilaalla. Mee jalqaba irratti ilkaan keenya ariitiin addeessuuf kan jedhudha. Kana jechuun egaa karaa uumamaatiin osoo mana yaalaa hin dhaqiin mana keenya keessatti ilkaan keenya addeessuu akkaataa itti dandeenyudha. Ariitiidhaan ilkaan keenya addeessuuf egaa wantoonni nu barbaachisan bishaan burcuqqoo tokko, qarafaa fal'aana tokko, damma fal'aana tokkoo fi cuunfaa loomii maankiyaa lamadha. Akkaataa nuti itti fayyadamnus burcuqqoo yookaan xaasaa qopheeffanne sanatti bishaan sana itti naqnaa. Achii booda qarafaa fi damma sana itti daballa. Akkasumas loomii fal'aana lama kana isa kan qopheeffanne kana fal'aana lama kan hin caalle erga itti daballeen booda sirriitti waliin maknee ergasii ganamaaf galgala sirriitti ilkaan keenya itti riganna. Kana goonaan guyyaa 4-5 keessatti garaagarummaa guddaa arguu dandeenya jechuudha. Qabxiin lammaffaan gosoota nyaataa ilkaan keenya miidhuu danda'anidha. Wantoonni baay'ee mi'aawoo ta'anii fi yeroo dheeraaf ilkaan keenyatti qabatanii turuun ilkaan keenya tortorsuu danda'u. Tortoruu ilkaaniif yookaan dental careef nu saaxiluu danda'u. Kan baay'ee mi'aawoo ta'anii fi kan yeroo dheeraaf ilkaanitti qabatanii turan. Isaan keessaa kan yeroo hedduu mul'atu karameellaa yookaan kandii. Keessumaa daa'imman biratti gosa asiidii hedduu gosa adda addaa waan of keessaa qabuuf yeroo alanfannu yeroo dheeraaf ilkaan keenyatti qabatanii amala turuu waan qabaniifis tortoruu ilkaaniif ka'umsa ta'u. Lammaffaan dhugaatii alkoolii. Afaan keenyaan cufaa dhabamsiisuun gogiinsa afaaniif sababa nu saaxiluuf ilkaan tortoruuf nu saaxila. Namni alkoolii dhuge yeroo hedduu afaan isaa ni goga. Gogiinsa afaanii immoo hancufni afaan keenya keessa immoo yeroo hin jiraanne ilkaan keenyarraa wanti qulqulleessu hin jiru jechuudha. Kanaaf infekshinii ilkaaniif yookaan tortoruu ilkaaniif nu saaxila. Hancufni nyaanni afaan keenyatti akka qabatee hin hafnee fi kan hafes nyaatas dhiqee gara keessatti dabarsuuf gargaara. Mallattoolee jalqabaa kan akka tortoruu ilkaanii, dhukkuba irkoo fi infekshinii adda addaaf hancufni akka salphaatti ni gargaara. Afaan keenya jiidhina akka qabaatuuf bishaan haalaan dhuguu, dhangala'aa filooraayidii of keessaa qabu kan ogeessa fayyaan ajajamu lulluqqatanii tufuun barbaachisaadha. Inni garbiroon dhugaatii kaarbooneetii of keessaa qabanidha. Dhugaatiin kaarbooneetii of keessaa qaban haftee nyaataa asiidii hedduu akka maddisiisu gochuun qaamni ilkaanii kan irra keessa isaatti argamu, kan gubbaa isaatti argamu, kan inameel jedhamu akka miidhamu godha. Guyyaa mara kaarbooneetii dhugaatii qaban fayyadamuun inameelli kun akka guutummaan guutuutti asiidiin uwwifamu gochuudha. Afaan keenyallee akka gogu godha. Kanaaf ilkaan keenya miidha jechuudha. Inni garbiraan cabbii yookaan bishaan dilalla. Cabbii ciniinuun qaama ilkaanii inameel jedhamu sarara keessaa sana hedduu miidhuu danda'a. Garbiroon burtukaanaa fi loomiidha. Qabiyyee asiidii isaanii ilkaan keenya gara alaa inameel jenne kana akka garmalee dhiqamu godhuun tortoruu ilkaaniif nu saaxila. Burtukaanii fi loomiin egaa akkuma beektan asiidawaadha. Asiidiin kun afaan keenya keessa illee akka madaa'u gochuu danda'u. Kanaaf yoo fayyadamne afaan keenya bishaan lulluqqachuun ni gorfama. Loomii fi burtukaan erga fayyadamne erga nyaannee booda afaan keenya lulluqqannee yoo tuufne gaariidha. Inni garbiraan chiipsii dinnichaadha. Kun baay'ee gaarii kan hin taanedha. Chiipsii dinnichaa kanneen akka kan karaarraa binnee nyaannu kanneen akka boombolinoo keessumaa doonaatii kan jedhamu jechuudha. Nyaata istaarchii waan ta'eef ilkaan keenya gidduutti hafuun baakteeriyaaf soorata ta'a. Yoo fayyadamne bishaaniin lulluqqachuu sana booda birushiin rigachuun haftee ilkaan keenya jidduu jiru kirriidhaan baasuun dhibee kanarraa nu bilisa taasisaa akkasumas wantoota kana dhiisuun gaariidha. Mata dureen itti aanu gosoota soorataa fayyaa ilkaaniif gaarii ta'an kan gorfaman jechuudha. Aannan, qurxummii, muduraaleen adda addaa fayyaa ilkaan keenyaaf gaariidha. Qullubbiin adiin illee fayyaa ilkaanii eeguuf baay'ee barbaachisaadha. Akkasumas fayyaa ilkaanii eeguuf inni guddaan afaan keenya sirriitti rigachuu yookaan ilkaan keenya sirriitti rigachuu fi wantoota nyaata ilkaan gidduutti hafan immoo kirrii wayiidhaan gidduutti baasuun fayyaa ilkaaniif gaariidha. Galatoomaa turtii gaarii.